السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يمتوتا فيه دابتوتا كان أكتب جرى جرتو سنين جتشا أرى مالك بتين دوفته جتشون كيسان نورو أرى برانكي ويت برانكي كونيس برانكي أداتي برانكي برنوتا قدا قبو أج كيسات واحد درار قتا جلتيني يادا برانكي تشا يوم التسين كمالي دالو تا هم رماتت نورين ترى سنين جدا نجوتا كرت برانكي دلا قوفين ديما يعني برانكي إركتي بالبلي yoo akka carraan jala kaasetti hin jettu jiroo jiraachuu baatte hamma dhumaatitti kan walii ilaallu ta'a share like subscribe gochuudhaan na jabeessaa isiniin jedha amma itti bilbila na eega bilbilee fi jira yoo ka kaaftu taate kaasi du'aa itti godha akka kaaftu hello hello السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم جالتو نقام؟ كم جرتني؟ والله الحمد لله نقا كم انت جرتها؟ والله الحمد لله نسمع دقيقة كم انت؟ ما شاء الله بقى أنا قاعد أتى ما لي أبو نمنا كنا نمانقول ما كنا نقول لقاجي تصونات تبدأ ننجت ما لي في أكلت على نقل كده أبو يا amin to jitemo in balle strecho sanatti mutu bareda damo na kayipsi tu bareda wallahi jechun namni ilmi nama ani jechun abba fete jalatun sun mirga kan keti namni argite namni sidir konjiro haare kabban keti sidir kon dandani garu ilmi nama tokko jechun namni kabajaaf nama gaafatan illee namni kabajaadhaan na gaafatanii anis akkasuma kabajaan si gaafadhe abbo waan akkana jira nama qabda nama waliin haasoftu qabda yookiin immoo jaalallee qabda jennaani waan akkasuma jiru na hello sagalee kee qulqullina hin qabu والله هدو نارسي مال يجون أرانا قلت نصر استعمال فيلم ما كن أما نمت لي مال يا بيتا أكوانا وان كان متمكية هما ديجي تتي نفكسني تينا ميجون نمت درا نغافت نانجل اللي أمانة عراجرا مالي نمني ويفو وانا مانجدا نمني كبجانا ماتي وانا مانجدا جالانا ماتي نمني وانا مانجدا namni nama tokko jaalatee tini waan jedhu namni kun argitee bakka akkanaa yoo haadhaqee nama akkanaa yoo argadhee tini hin jedhe wanni sun argitee naaf mijjaayaa yookiin immoo waan barbaadu sanni argadhaa waan jedhudha ilmi namaa ani wanni na aarse waan takkitti na aarse beekta maaliif yoo erga waa jiraatan yookaan ammatti waan akkanaan barbaadu jettee ofirraan hin dhaamne eeshinaan jettee jechuun wannati jette naaf ta'a jettee deebitee akkamitti argitee erga oltee bubbulteetiin jetteen booda lakki nama qabaa sanuu natti mudidde alaan namatti himteetiin namni natti maali wanni akkana jechuun ani dirqama sirraan qabu si dirqullee hin danda'u maaliif waan akkanaa dalagdaati sagaleen kee qulqullina hin qabu sagaleen kee qulqullina hin qabu hello
hello network ke ko kulen nangka buat amin daga mami ase أنا ما بعرف والله هدون أري هدون ما قد يسمعني فأنا نمني يكون جلكابا وان يقول لك يعني هنك أبا أكنا جتة تني فباتي ولا تيم تكون يكون مرجعان كي نمني سيدان جستو كنجرو نمني سيدور قولين جرو سون بابر بعد تيرمو بابر بعد ديسون سون كبر بعد فلتون كفلنو كان كيتي نمني كنا تيرمو أبدا dirqama jechuun namni akkana ta'uu qabdaa namni siin jiru illee jiru yaada sitti dhiyeessu ani yaada sitti dhiyeesse lakki waan akkanaatiin miti akkana nama qaba yoo naan jetteef toomina natti himteetiin hin jetti argite amma waa meeqatu bade bara waa meeqa balleessite nama jechuun na ergate illee wal dhabsiiftee jirta maaliif namni kuni sababa kanti amma nu akka nu himmoo si amanneetiin si erganne ati deebiteetiin waan nu si erganne san faallaa garagalteetiin argitee mcayyoo akka ishiin jenne mcayyoo dura naman qabu siin jette amma akkana jetteen mcayyoo ofii amansiiste mcayyoo nutti garagalchiteetiin jirta situ akkana godhee jedhee amma jarri as faallanatti as garagalaniitiin ara waa meeqa balleessite jirallee waan dhabsiiste silleen immoo wal dhabnee jirra jechuudha wanni kana mara akka hin taaneef jalqaba irratti osoo ani argitee nama qabaa waan akkanaatiin aan jette waan jechuun sakandii takka keessatti jecha takka lamaan nama erga qabaatte kalaas wanni gootu hin jiru namni kam wayyo jechuun jaalachuun eenyummaan inni jaalata kuni waan rakkoo qabu miti wanni argitee ulfaata akkamitti nama maaliif na sobdaadha wanni na aarse akkamitti na sobdaa ani daa'imaa miti waan hin jirre maaliif hin jira jette waan jiru waan hin jirre jette homaan qabu naan jette akkamitti na sobdaa kana nama qabdu waan jedhu Aye kanaaf amma argitee ani soone godhin jiru waan dhiifama irra taroollee hin jiru garuu beekta waan nama aarsaa waan akkana lammata immoo waan akkanaatti hin deebiini waan akkanaa kun jechuun beekta ilmi namaa dhugaa jirtu dubbatanii bakka namatti dhiite boluu wayyaa jedhanii waan jirtu jechuun abbaan jaalachuu baate abbaan sirraa fudhachuu baate dhimma abbaati garuu ati dhugaa jirtu ofuma duraafuu jechuudha barnoota si haa ta'u abbichaaf hin ta'a ni fudhata hin ta'u waatummoo itti dhiisa maaliif namichallee walitti sin buusu dhugaa jirtu dubbattee dhugaa jirtu itti himte waan ta'eef dhugaan tante boodarratti ni baati waan ta'eef
of duraaf barnoota siyaatoo waan akkanaatitti hin deebi'ini siin jechuu barbaada namoonni hedduu immoo asirra waan akkanaatirra akka waa baratan anis abdii guddaan qaba akkasii siin jedha kanaaf nama viidiyoo waraabaa jira baraan keessatti dalagaa jira kana akkasii siin jedha. Akasi wallahi ana masih di anak amma di saya jira wallahi jechuun amma di saya waan akkanaatiin deebiini of duraaf barnoota siyaataa siin jedha daawwattoonni kiyyalle asirra namoonni waan akkanaa dalagan hedduutu jira kanaaf asirra waan akkanaa kana dhiisaa jechuun barbaada maaliif namni tokko dhugaa dubbattaniitiin hin jettan yoo ka jaalattan qabdanis abbaa fedhe yoo haa taatu haadha fi abbaa keessa yoo taate dhugaa ibsutti maatii hin dhoysinaa asumaan jedhanii daawwattootaan maal jettaan ati dhugaan yoo sobdeetiin hin jette booda nama hedduu walitti si buufti rabbiif nama biratti illee soomni hin ta'u dhugaa jirtu immoo dubbachuun rabbiif nama biratti illee qulqulluu si baafti siin jedha akkasii kanaaf ani dhiifama si godheetiin hin jira nama takka rakkoon qabu kanaaf dhiifama roonni caalu hin jiru waan ta'eef. daawwattoota maal jettan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi kabajamtoota keenya dhiifama godhee fi jira dhiifama naa godhaa fi asumaan naaf jajjabeessa akkuma isaan dhiifama naa godha irratti dhiifama naa haa godhuu fi isinillee akkasuma dhiifama isinii godhe jira walumaa galatti isinii qulqullaa'ee jiran bakka waan duraatu haaran qabuu badan kanneen qabu fittiidhi. Tole ayyee rakkoon qabush. Kabajamtoota fi daawwattoota kanaaftuuf akkanatti dhugaa jirtu wallahi waan qabatamaati. Akkanumatti jechuun namni natti na gaafadhu noon jedhaniit kabajamaan natti himanii anis dhaqeetiin hin gaafadhe hin qabu naan jette. Eegarra immoo deebiteet guyyaa lama sadii oolteetiin hin jettu nama qabaa nama wadaa galee qabaa naan jette achirratti wal dhabne. Kanaaf dhiifamallee na gaafattee jirti. Ani dirqama maaliif argitanii biraankii irraan dalagne jedheetiin isin kuwan qabdu viidiyoo waraabee akkasitti biraankii irratti dalagee isiniin jedha kabajamtoota fi daawwattoota kiyya sheer laayik sabskiraayib gochuudhaan jabeessaa namoonni hedduu asirraa waa baratan jedheetiin yaada dhugaa dubbadhaatti dhugaarratti du'aa isiniin jedha akkasii amma viidiyoo baatee walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.